Akkam jirtu ijoollee? Fayyaa keessanii? Kun qophii keessan yeroo maatii. Qophii yeroo maatii keenya har'aatiin qophii adda ta'e isiniif qabannee jirra. Egaa ijoollee jechoonni tokko nama miidhus nama kaasus. Jechoonni nuti ofirratti dubbannuu fi maatiin keenya nurratti dubbatan jijjiirama guddaa qaba. Ijoollee irratti immoo dhiibbaa akkamii qaba kan jedhuuf qophiin keenya yeroo maatii har'aa nuuf qabatee dhiyaatee jira. Sirnaan teettanii yoo qophicha hordoftan qophicharraa argattu. Bifa diraamaatiin qophii isiniif dhiyeessuuf deemna. Kun qophii yeroo maatiiti. Hordofaa. Maaliif immoo barbaadde? Nagaartu? Nagaa keeni? Jirtu? Nagaa keeni? Nagaa. Jirtu? Naguma dhiifaman bartannee miti? Xiqqoo barfattaniitu gara kun qabu boritti fooyyessu jennee mabdennaa? Baga nagaan turtan baay'ee isin barbaada ammoo ture. Abdii mucaa akka ija kootti ilaaluudha baay'een jaaladha dhugaa. Akkasii? Maali amalli isaa akkamii Abdiin? Akkami mana keessa Abdiin wanta haala jiru walumaa hin haasofnaa. Akkami Abdiin mana keessa haala kamiirra jira yeroo asii galu maal godhaa? Mee haalli isaa akkamii dursa haala isaa sirraa amala isaan sirraa hubachuu barbaade? Maal rakkoo jira moo? Maal jaallata maal jibbaa mana keessatti wanti jiru mee amala isaa? Waan ijoollee biraatirraa waan addaa irratti hin argu garuu waan itti himtu suuta fudhachuu barbaada. Gorsaan taphachiisaatumaan waan akkasii barbaada amalli isaa akkasii waan addaan qabu mucaan koo. Egaa isinis baay'ee irraa fagaattanii dhuftanii illee maatii Abdii eessaan argachuu hin danda'a kanuma kamiin jedheen illee bilbilaanis yaalaan ture garuu egaa irra akka carraatee isin argadheera. Abdiin maal seetan? Maali rakkoo jira moo mucaan koo waa balleessa moo akkamii? Rakkoon illee hin dhabamu garuu xiqqoo taate malee rakkoon hin dhabamu. Abdiin dhuguma dubbachuuf taanaan amala daa'imaati jedhee mani xiqqoo darba daa'ima waan taaniif jedhee isinis argadheestumuu hin dandeenye. Utuu nama guddaa ta'e gorsitee deebistaa umurii isaa irra jiranii baay'ee gorsa waan fudhatanii miti. Xabiisumatti intinii ta'u yeroo baay'ee yeroon barsiisu daree keessatti nan hordofu. Abdiin maan kiyya moo? Wanti ani beeku ani garuu barnoonni nuti wanti isaaf galu natti hin fakkaatu. Waan tokkoon galuuf maal akka ta'e hin beeku. Abdiin koo moo? Maal akka ta'e hin beeku dadhabnee dhiifnee boorsee itti himee amalaan qabee kun hin ta'u jedhee sin badhaasa yooti kana yooti deebii tokko naa deebiste jedhee asiin fidee achiin fidee itti himeen dadhabe. Waan tokko waanuma galuuf natti hin fakkaatu na. Ayyee galatoomii barsiistu nan gargaaraanii mana keessatti. Waan nan godhanatu beeka. Galuuf jetti. Waan godhanatu beeka galeetumaan waan eenyuufiin ifaa jaanii egaa barnoonni isaaf hin galle. Abdii ati dadhabamtee jechuudha. Kanaafuu wanti nuti goonu maanni maatii bilbilee waamuu qofa. Harmee keen bilbilee si waamaa as ta'a. Hello. Maatii Abdiiti amma mana barumsaatti akka nu dhuftan barbaanneeti nu dhufuu dandeessu? Nan dhufa. Dafaa kottaa amma sin eegaa jirra waan ta'eef. Hayyaa Abdiin nagaa? Nagauma dafaa kottaa. Hayyaa dhufe. Tole.
Taa'e tasgabbaa'e maatii abdii homaan taane. Ofii nagaa waami mucaan kiyya. Nagaadhumaaf si waamne ammaaf mucaan kee ala nuuf haa turu waan tokko tokko sitti haasofna. Silaa mee abdii koo achi bira na eegi. Ka'ime achi bira na eegi. Taa'e haadha abdii taa'e. Maalan taa'a? Maalan taa'a? Lakki taa'a. Dhaabadhaan hin ta'u taa'a. Tasgabbaa'atii taa'aa haasofna. Tole egaa jalqaba baga nagaan dhufte har'a qofa miti kan dhufte guyyuun guyyaa waa'ee mucaa kanaatiif as deddeebi'aa jirta. Kana gaafa siin jennu baay'ee rakkanneerra. Akka akaadaamii keenyaatti wantoota gurguddoo lamarratti hojjenna. Qulqullina barnootaa amala barattootaati. Kana lachuu keessa mucaan kee hin jiru. Qulqullina barnootaa yoo ta'e yeroo hedduu riikardii asii qaba. Barsiistuunsaa himannaa guyyaa guyyaan dhiyeessiti. Barattoonni daree isaanii guyyaa guyyaan himatu. Dareen jeeqa seeraan hin baratu kitaaba hin hordofu barsiistuun hordofu rakkina guddaa keessa jira. Karaa amalaatiin yoo dhufu gonkumaa barataarraa waan eegamu miti kan inni agarsiisaa jiru. Haadha abdii gaddi kee gadda keenyaa wallaallees miti akka namaattis yaaduu dadhabnee miti. Garuu homaa gochuu waan hin dandeenyeef humna keenya ol waan nutti ta'eef kana nu hubadhu mucaa kee fudhattee akka nurraa deemtu. Sin gaafadha yoon kana jedhu garuu gadda guddaatu natti dhaga'ama nuuf kalchi mucaa kee fudhadhu deemi. Maaloo barsiisa? Homaa gochuu hin dandeenye. Nan beeka yeroo hedduu maal qaba akka ilmoo keessanitti ilaaltaniitu amma yoonaatti nu tursiisa. Imimmaan yeroo darbe buusaa turtan aga yoonaatti isatu nu tursiisa. Homaa gochuu hin dandeenye. Barataa tokkoof immoo mana barumsaa cufuu hin dandeenye. Barsiistuu dhabuu hin barbaanne. Kanaaf homaa gochuu hin dandeenye. Waan ittiin sin gargaaru waan hin qabneef nan gargaara hanguma dandeenye allaan dhiifama nuu maaloo ani xumureera kanuman siin jechuu barbaade waan dhufteef galatoomi mucaa kee fudhadhu nagaan gal yeroo xiqqoo naa kenna nan jijjiira hanguma danda'e. Barataa tokko barataan manni barumsaa kun hunduu jeeqamuu hin qabu. Kana nu hubadhu. Yaa Rabbi. Maaluman godha mamatti maaluman godha. Silaa maal godha? Garuu guyyaa tanas jecha tanas hin irraanfatina. Mucaan koo jijjiirame yoon argin hin jijjiiramas ima jijjiiramas. Nutis jijjiirama isaa barbaada. Galatooma. Nutis jijjiirama isaa barbaada. Galatoomatillee. Maal siin jedhan? Barsiisonni moo mucaan kee barnootaan cimaadha. Sirriitti cimsiinaan jedhan. Tole? Amma mana gallee immoo waa hunda sirriitti ilaalla tole? Seenime waan isaan naan jedhan hunda akkamitti himaa miti. Waan isaan naan jedhan osoo sitti himee atis sammuutti qabatte hin jijjiiramtu. Waan isaan naan jedhan kana jijjiiree haaloo ba'uun qaba. Caakuu jijjiiramuu qaba. Abdiiko, quuftee miti? Bareedaa koo laal. Mee kitaaba sii bite. Bite? Laal mee. Hin taa'amti? Bareedaadhaa miti? Asirraa waa hedduu laalla. Tole? Tole naan jedhi kaa. Ila barsiisaan kee illee mucaan kee baay'ee cimaadha. Sirriitti qabii. Sirriitti kunuunsi naan jedhee jira. Ammaan booda waan an siin jedhu yoo sirriitti naa qabatte badhaasa qabda. Tole? Tole dika. Harka kee akkana qabii. Gaafa guddaatti ati immoo waan biraa naa bittaa miti? Naan bittu? Laal yaadannoodha kun. Gartee? Yoo ati barnoota kee sirriitti naa qabatte waan an siin jedhu yoo sirriitti qabatte kana caalaa immoo sii bita fidee harka kee. Tole?
Abdiin koo abdii kooti. Abdiin barnootaanis cimaadhaan jedhee laal abdii qafa jedhan akkasiidha. Ati maal naa bitta? Bakka kana maramika. Kanaaf amma maal baasa seete? Karoora ittiin qo'attu sii baasa. Tole? Waa hunda sirriitti qo'atta. Hin dandeettaa miti waa hunda. Abdii koo kottu amma sara taphaati. Taphadhu. Tole? Deemi mee? Ijoollee matanatu gurguddatee saayintistii, dooktara, injiinara, darbees paayileetii barsiisaa ta'ee kan biyya gargaaru isaanuma. Abdiin koo immoo abdiinaaf ta'ee akka inni boru iddoo guddaa ga'u ittiin amana. Yaada kana immoo jijjiiree ittiin agarsiisuu qaba. Nan jijjiiras immoo. Abdii gamee jireenya bu'aa bahii jireenya kee keessatti akkuma beeknu ati bakki ati geesse kun jirta. Bakki guddaa wanti agarruu fi wanti beeknu mee bu'aa bahii jireenya kee keessatti haala bakka kana ga'uu keetiif haalota itti dabarsitee fi bu'aa bahii ati dabarsite mee nuuf himuu dandeessaa? Tole egaa akkuma agartu kun egaa meeshaalee ittiin hawaa qorannuudha. Innis akkuma kanadha jechuudha. Kanaaf milkoomni koo irraa egaa kan akka asiin nageesseef namni yaadadhu jirta jechuudha. Isheenis immoo haadha kooti. Ka'umsa kootiif bu'uura kan naaf taate haadha kooti. Nan yaadadha yeroo xinnummaa kooti mana barumsaa keessaa daayirekteerrii hin dandeessu gali gaafa naan jedhu haati koo harka na qabdee na fuutee galtee hin dandeessaa ati cimaadha. Barumsa kanas hojjechuu dandeessa. Iddoo guddaa ga'uu dandeessa naan jettee nan yaadadha. Kitaabota naa bittee dhufte jechuudha. Kitaabota keemistirii, fiiziksiidhaaf herreegaa naa bittee dhufte manatti na qo'achiisuudha kan isheen eegalte. Guyyaa sana jalqabee egaa anis barsiisee gaafadheen ture haadha koo. Maal siin jedhe daayirekteerii keenya gaafa kottu siin jedhee gaafannaan mucaan kee sammuunsaa guddaadha. Kanaaf barattoota amma jiran wajjin barsiisuu hin danda'u waan ta'eef fuudhii galiitii manatti barsiisii jedhee natti himee jettee haati koo natti himte. Barsiisonni immoo mucaan kee barnootaan cimaadha. Sirriitti cimsii naan jedhan. Tole? Amma mana gallee immoo waa hunda sirriitti ilaalla. Tole? Seenime waan isaan naan jedhan hunda akkamitti himaa miti. Sanarraa kaatee haati koo ni dandeessa saseenaan jettee irraa ka'ee yeroo ammaa kana ani qorataa hawaa ta'eeti kan hin jiru jechuudha. Haati koo yeroo hundumaa jecha hin dandeessaa kun salphaadha jechaa na guddistee manatti na qo'achiista. Anis erga nuuf baree qo'achaa dubbisaa akka milkaa'uudhaaf kan ta'e kanadha jechuudha. Kanaaf bu'uurri koo milkoomina kooti haadha kooti jechi isheen hin dandeessa naan jettu kanadha jechuudha. Kanaafuu ati influence yookaan immoo dhiibbaa jechi namarraan geessisuu danda'u jechoonni ni dandeessaa ati nama guddaadha bakka guddaa geessaa jedhan akkuma bakka guddaadhaan nama ga'uu danda'an akkasuma mucaa nanaati gaafa dhalattu inuma rabbiin garaa koo keessa na godhuu si baatee jechoonni jedhan hagam akka duubatti nama butuu danda'an ni beekna uummata yookaan immoo soosaayitii keenya keessaati. Kanadha haati koo Tuseen akkuma barsiisaan koo hin danda'u jedhanii isheenis hin dandeessu naan jetteetti ta'e
guyyaa har'aa iddoo kanan ga'uun ture. Egaa ijoolleen hin dandeenyu waan jedhamu jecha ofirratti dubbachuu hin qabani. Jechuun dubbanne sammuu keenya dhaala waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa nan danda'a, nan hojjedha, beekaa jechaa yoo hojjetanii wanti hin danda'amne hin jiru jechuudha. Wanti ilaallu addunyaa kanarra waan jiru kan hunduma isaa harka namaadha kan kalaqee namni immoo nan danda'a waan jedhuu fi hunduma isaa hojjechuu danda'eera jechuudha. Amma lafarraa dhiisee namni akkuma kana qorannoo hawwaa kan hin dhaqee nan danda'a jedheeti jechuudha. Jechi nan danda'a jedhan ofirratti dubbachuun maatiinis ijoollee irratti dubbachuun jireenya koo irratti akka jijjiire kunoo harragaadha. Yeroo ammaa kana lafarra dabarree hawaa qorachaadha kan itti jirru jechuudha. Kanaaf jechi harmee kootii baay'ee na jijjiireera. Harmeen koos milkoomina kootiif sababa guddaa naa taateetti jechuudha. Galatoomeetis. Egaa ijoollee addunyaan tun jijjiirama ajaa'ibsiisarra jirti. Jijjiiramni kun akkamitti dhufee jechaa jirtu miti. Egaa dhamaatii namoota hedduutiin. Egaa diraamicha har'aatiin waan hedduu akka irraa hubattan abdii guddaa qabna. Qophii yeroo maatii keenya har'aatiin ogeessa xiinsammuu affeerannee jirra. Ogeessi xiinsammuu kun maalirratti maal jedhaa kan jedhufamoo garuma qophichatti isin dabarsine isarraa ni hubattu. Turtii gaarii. Hayyee maqaan koo Abbabaa Nageessoon jedhama. Hakimiidha. Amma kan hin hojjedhu bulchiinsa magaalaa Finfinneetti guddina daa'immanii irratti gorsaa ta'een hojjechaa jira. Har'a immoo kanuma ilaalchisee waan xiqqoo waliin dubbanna jechuudha. Hayyee maatii fi daa'imman akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Hayyee har'a egaa jechoonni maatii guddina daa'immanii irratti dhiibbaa fi faayidaa qabu irratti waan xiqqoo haasofna. Jechoota yeroo jennu maatiin daa'ima tokkoof guyyaa dhalatee kaasee surmaayyoo ta'uun dhalattiin jalqabaa haa ta'u maleeyyuu guyyaa dhalatee kaasee amma daa'imni of beekee maatii irraa adda bahee of jiraachisuuf of bulchuu danda'utti maatiin jechoonni daa'imaan jedhan yookiin ijoollee isaaniitiin jedhan wanti itti dubbatan haasawaa keessa ta'uu danda'a, yeroo gorsan ta'uu danda'a, aariidhaan ta'uu danda'a, yeroo gammachiis ta'uu danda'a. Daa'imman irratti dhiibbaa maalii qaba kan jedhu gabaabsinee wal faana ilaalla. Gamanumaa maatii fi daa'imman akka nuti akkasitan sinaffeeraa gara dubbii keenyaatti seenna jechuudha. Keessumaa waggoota 3 duraa irratti jechoonni maatii baay'ee daa'ima guddina sammuu daa'imaatiif baay'ee gumaacha guddaa qaba. Yoo akkas jennu maal jechuu keenya sammuun daa'imaa waggaa 3 duraa irratti parsantii harka caalu yookiin parsantii 80 kan ta'u ni guddata. Yeroo kanatti jechoonni maatiin yookiin kan daa'ima kunuunsan namni fedhellee haa ta'u maatii abbaa fi haadha qofa odoo hin ta'in dhayii keessa yookiin mana keessa namoonni jiraatan marallee ta'uu malu jechoonni isaan dubbatan daa'ima irratti waan guddaa fida jechuudha. Maal inni daa'imni sammuun daa'imaa seelii yookiin immoo wantoota ijaan immoo mul'anne wanta xiqqoo narvii jedhamu irraa ijaaramu. Narvoonni kun edda dhalatee booddee daa'imni jechoota maatiin dubbataniin narvoonni kun akka ergaa walitti dabarsuu yookiin akka wal quunnamtii yookiin immoo wal baruu adeemu jechuudha. Yeroo sanatti jechoonni gaariin maatiin daa'imatti dubbatan yoo fakkeenyaaf leellisuu, ol kaasuu, jajuu waan akkasii yoo ta'ate daa'imni tokko waa xiqqoo tokko yoo dubbatu waan ajaa'ibsiifachuudhaan waan daa'imni waan xiqqoo dubbate tokko guddisanii akka waan inni gaarii hojjeteetti yoo deddeebisanii itti himanii seelonni sammuu sunii ni si'aawu. Yeroo sana yeroo si'aan maal jechuudha ergaa gara niiroo saayinaapsii tokko gara tokkootti yookiin seelii tokko gara tokkootti dafanii daddabarsuu yeroo sana ni si'aawu jechuudha. Guddina sammuu jennee kan waamnu isa kanadha inni guddaan. Jechoonni maatiin itti dubbatan gosa lamatti irree ilaaluu dandeenya. Jechoota gaarii fi wantoota gaarii fi jechoota badaa ta'an jennee addaan qooddachuu dandeenya. Jechoota gaarii kan jennu leellisuu, jajachuu, jajjabeessuu waan akkasii dabalata. Jechoota badaa kan jennu immoo daa'iman aariidhaan waan mucaan dhuguma hin taane waan daa'imni sun dhuguma hin taane garuu
waan badaa arrabsoo ta'uu danda'a, ajaja badaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf ajaja badaa yoo jennu ol hin ka'iin asii taa'i asii kaatee harka keenya cabsa waan akkasii waan jedhamu jechuudha. Arrabsoo ta'uu danda'a. Isaan kun jechoota badaadha. Jechoota gaarii yoo ilaalle jechoonni gaariin akkuma nuti dura jenne seelonni mataa keessa jiran akka wal quunnaman ergaa akka walitti dabarsan gargaaru. Kun immoo sammuun daa'imaa saffisa gaariidhaan akka guddatuu fi yeroo waggaa 3 duraa keessatti yeroo sammuun saffisaan guddatutti dafee akka guddatu akkasumas immoo guddachuun mataa guddachuun sammuu daa'imaa guutummaa akka ta'u isaan gargaara. Marga yeroo baay'ee fincaan itti fincaamu namoonni daandii irratti itti fincaamu akkuma gogaa deemu akkuma sana waan badaa sammuu irratti yeroo dubbatamu hormooniin sun yeroo dheeraa madda. Hormooniin yeroo dheeraa maddu sun yaada seelii daa'imaa sammuu daa'imaa sana ajjeesaa deema yookiin quunnamtii isaan waliin qaban sana addaan kutaa deema jechuudha. Sun immoo guddina daa'imaa irratti dhiibbaa guddaa fida. Sammuun isaanii hin danda'u yaada jedhu qabatee guddata. Rabbiin humti gaafa daa'ima uumu waan hundumaa akka danda'amu hin danda'amu kan jedhu sammuu daa'imaa keessa hin jiru. Tokko lammata jibba kan jedhamu sammuu daa'imaa keessa hin jiru. Kun lamaan tasuma sammuu daa'imaa keessa hin jiran. Sammuu daa'imaa keessa kan jiru maa inni namni hundumtuu jaalalaan akka jiraatu namni hundumtuu ammoo waa hunda hojjechuu akka danda'utti. Fakkeenyaaf maatii yoo daa'ima qimmiidan yookiin yoo daa'ima adabanii daa'imni abbaadhuma adabe sanatti maramaa boochi. Sababiin isaa jibba waan hin beekneef edda dhalattee barti jechuudha. Akkuma sanaa daa'imni gaafa dhalattee roopilaa samii irratti ilaaluudhaan abbaa koo roopilaa sana naa biti. Konkolaataa daandii irratti ilaaluudhaan abbaa koo konkolaataa sana naa biti jetti. Abbaan waan hundumaa waan qabu yookiin haati waan hundumaa waan qabutti yaaddi. Egaa isa hin danda'amne eessaa fidanii edda dhalatanii booddee nuti itti himaa deemne jechuudha. Kun hin danda'amu, kun hin tuqin, kun kan daa'imaa miti, kun hin ta'u. Waan hundumaa gaafa itti himnu isaan galmeessaa deemu. Sammuun isaanii akka waraqaa adiiti gaafa dhalatanii waanuma irratti katabne qabatanii deemu jechuudha. Kanaaf hin danda'amu waan jedhu sana galmeeffataa deemu. Amma fakkeenyaaf konkolaataa kana naa bite abbaa koo jettee daa'imni tokko ani hin danda'u yoo jedhee abbaan ittiin ahaa konkolaataa bituun hin danda'amu yaada jedhu qabattee achumaan hafti. Kanaaf maatiin keessumaa daa'imman waggaa 3 gadii sammuun isaanii yeroo saffisaan itti guddatu waan ta'eef maatiin yeroo hundumaa yaada gaarii, jecha gammachiisaa, jecha ijaaru, jecha hin danda'ama jedhu. Isaan kana jechuudha kan itti himuu qabnu. Fakkeenyaaf daa'imni tokko konkolaataa naa bitaa abbaa koo yoo jedhe hin danda'amu bituu hin dandeenyu waan jedhu odoo hin ta'in ni binna garuu amma miti garuu boru miti garuu galgala miti waan jedhu itti himuudhaani malee hin danda'amu wanti jedhu sammuu daa'imaa keessa galuu hin qabu. Wanti hundumtuu akka danda'amuu fi keessumaa immoo yoo guddatte fa'aa ati yoo akkana taate fa'aa yoo baratte fa'aa seeraan cimte fa'aa kana gochuu hin dandeessaa. Bituu ni dandeessaa sirumayyuu situ bitaa anamaafan bitaa situ bitu yaada jedhuun sammuu daa'imaa dagaagsuun ni danda'ama jechuudha. Hawaasni keenya baay'een iddoo baay'eetti ani muuxannoon ani qaburraa kan hin beeku hawaasni keenya iddoo baay'eetti daa'ima qimmiiduudhaan rukutuudhaan harka keessa arcummeedhaan waxaluudhaan waan akkasiitiin waan deebifamu waan nutti fakkaatuuf wanti tokko akka hin danda'amne rukutuun ibsuu barbaanna. Sun immoo galmee sammuu isaanii irratti waan badaa galmeessaa deemna. Daa'imman sun gaafa guddatanii hawaasa keessatti wantoota kalaquu irratti argannoo haaraa argachuu irratti waan argatamee jiru immoo waan dura uumame immoo fayyadamuu irratti gaaffii agarsiisaa dhufu yookiin immoo dandeettiin isaanii gadi bu'aa dhufa jechuudha. Sana akka hin taaneef maatiin waan tokko daa'imni sirriitti akka qabatuu fi akka raawwatu barbaade maatiin tokko maal gochuu qaba? Daa'ima jaalalaan gatteessisee kana kun wanta ati goote baay'ee ajaa'ibsiisidha. Yeroo hundumaa waan gaarii irraa hojjechuu jalqabuu barbaachisa. Kanaafiyyuu maatiin gahee guddaa qabu. Hawaasni gahee guddaa qaba. Ollaan gahee guddaa qaba. Obbolaan gurguddoon gahee guddaa qabu jenneerra. Yeroo akkasii jennu gaa maal jechuu keenya daa'imni guyyaa guyyaatti waan ajaa'ibsiisaa hojjechaa oolu. Jechoonni isaan dubbatan afaan illee gaafa banatan jecha tokkorraa gaafa jecha biraatti gaafa darban wantoota xixiqqoo hojjechuurraa wantoota gurguddoo hojjechuutti gaafa darban daa'imni bar gaafa tarkaanfii
tokkorraa lamatti deemtu ajaa'ibsiifannee harka rukunnaa sanirraa kaatee saditti deemti. Akkuma sana waan hundumaa maatiin maal gochuu qabaa? Egaa amma ammaatti kan waliin haasofne waan ta'uu qabudha. Akka maatiitti immoo maatiin maal gochuu qaba yoo jenne kuni barii hawaasa keenya waa tokko nu barbaachisu jechuun wanta gabaabinnu hin qabnu, wanta baasiitti baasnu hin qabnu, dubbii arraba keenyaa fayyadamuun qofa daa'ima keenya sammuu isaanii ijaaruu dandeenye, dandeettii kalaquu isaanii ijaaruu dandeenye, dandeettii waa uumuu isaanii waan uumame fayyadamuu dandeettii isaanii uumuu yoo dandeenye waan baay'ee bilisa ta'etti jechuudha. Waan baay'ee bilisa ta'e waan kaffaltii hin qabne kana afaanuma keenyaan arrabuma keenyaan daa'ima ajaa'ibsiifachuudhaan waan isaan hojjetan fakkeenya gochuudhaan fakkeenyaaf otoo teenyee mana keessatti nyaata nyaachaa jiraannu daa'imni tokko waan haaraa tokko yoo hojjete yookiin immoo waan dhagaye tokko nuyiif mana keessa warra jirruuf waan nama guddaa fuulduratti hin dubbatamne waan nuti safuudha jennee keenyu daa'imni safuu fi duudhaa waan sirriitti hin barreef dubbachuu danda'u namoota gidduutti. Yeroo sanatti amma maatiin tokko aariidhaan akkamitti jecha akkanaa dubbatta jedhee yoo itti utaalee daa'ima kana qimmiide daa'imni kun maal baraa wantoota akkasii maatii fuulduratti himachuun nama gurguddaa fuulduratti himuun yakkaa jedhee galmeeffata. Sanirraa maal godhaa borutti gaafa guddatee waggaa 18-19 qaqqabanii daa'immanii wanti kun maatiitti hin himamu jechuudhaan achumatti gadi qabuun garuu ni raawwatu. Kanaaf yeroo baay'ee ulfi yeroo malee suusiin hin barbaadamne wantoota garaagaraa keessa daa'imman galanii tu argina badanii. Suni maaliifi otoo maatiin hin beekan yeroo tokko yeroo baay'ee hin beekanii suni maalirraan kan ka'uudha maatiin daa'imaaf ifa ta'ee jechoota gaarii itti himuudhaan waan badaa ta'an immoo kuni badaadha ilmoo koo akkas balleessaa akkas taata yoo kana fudhatte kana taata hin beekanii waan ta'eef jechuudha. Daa'imni waan hundumaa tuttuquu fi dubbachuun baru. Kanaaf isa itti himuudhaan gorsuudhaan ni sirreessinuu ni dandeenya jechuudha. Daa'ima yeroo qimmiinnu yeroo rukunnu yeroo wantoota badaa ta'an irratti raawwannu hundumaa wantoota negeetiivii jennu kana hundumaa irratti raawwannu hundumaa karaa biraa jechoota daa'imman jaalannu kana dandeettii isaanii balleessaa, dandeettii dubbachuu isaanii balleessaa, dandeettii waa kalaquu isaanii balleessaa, fuuldura isaanii dukkaneessaa deemna. Namni tokko fuulduratti gaafa deemu halkan keessa fakkeenyaaf galgala keessa ifa ampuuliin 4-5 fuuldura jiraataa jira. Ampuulii tokko dabarsinee yoo gubaa deemne jidduutti dukkana ta'aa deema jechuudha. Amma yeroo jechoota badaatti dubbannu ifa fuuldura jiru sana jalaa balleessaa, dukkaneessaa itti deemna. Daa'imni sun wanna fuulduratti waan beeku hin qabu jechuudha. Waan hundumtuu hin danda'amu kuni badaadha, kuni tuquun hin barbaachisu waan jedhuun hin guutama. Saniin booddee wanti baay'ee nama gaddisiisu daa'imni edda guddattee booddee waan amma jennu kana nuu galee edda daa'imni guddattee booddee ni raawwanna yoo jenne sammuun isaanii guddata darbe nu jala darbe jechuudha. Jechuun waggaan 6 dura baay'ee barbaachisoodha. Waggaa 6 kana keessatti daa'imni kormii akka taate akka waa uumuu dandeessu, akka waa hunda dandeessu, akka hojjechuu dandeessu, akka waan ajaa'ibsiisaa taate daa'ima jajachuu, cimsuu, jajjabeessuu, waan gaariitti dubbachuudhaan sammuu isaanii cimaa gochuun nama boru abdii guddaa qabu gochuu ni danda'ama jechuudha. Kun yeroo jennu yaaduma goodumaa kaanee gorsa odeessaa jirra odoo hin ta'in saayinsiidha. Saayinsiitu ibsa jechuudha. Saayintistoonni baay'een, beektonni baay'een namoonni iddoo gurguddaa gahanii bara kana keessa beeknu yoo jiraanne guddinni isaanii maatiirraa. Namoonni biyya keenya irratti illee biizinasiin yookiin immoo daldalli yookiin wanta garaagaraan beekumsaan illee iddoo gahaa gahan yoo gaafanne jalqaba abbaa koo jedhu yookiin haadha koo jedhanii galateeffatu argina. Ishiitu akkas naa godhe yeroo daa'imummaa koo kaasanii na gargaaru. Sirbitoonni illee wantoota garaagaraa yoo gaafanne abbaa fi haadha yookiin obbolaa fi namoota baay'ee isaanitti dhiyoo ta'an isaantu na jajjabeesse, isaantu dandeettii koo akkas godhe jedhanii dubbatu. Saniif harka keenya jira. Hin binnu, gabaan baanu, hin dhamaanu, waan ofirraa qabnu itti kennuudhaan dubbii gaarii dubbachuudhaan gochuu dandeenya.
kun immoo yeroo baay'ee yeroo tokko tokko naaf galamaatiin jibbarraa kan ka'e miti kan akkana jennu garuu aarii keenya bulfachuu aarii keenya dabarfachuudhaan daa'ima wanta gaarii itti dubbachuudhaan sammuu isaanii kalaquu nama abdii boruu ta'an gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf marti keenya ga'ee keenya haa baanu. Egaa qophii keenya yeroo maataarraa isiniif qabannee dhiyaanne isinitti tole. Ogeessitiin sammuu waa hedduu isinitti himee miti? Gaariidha. Qophiin yeroo maatii keenya har'aa kana fakkaata ture. Torban qophii biraatiin hanga wal agarrutti. Qophicha beeksisuudhaan kan isin faana turre. Ana barattuu Giftii Hundee. Ani immoo Sittinaa Muhammad ture. Yeroo biraa waan biraa isaaniif qabannee dhiyaanna. Ijoollee isin jaalanna. Nagaatti.